baruun hin barbaachisu. Dhimma kana ammas dhibbaan dhibbattanii nan dubbadha. Furmaanni isaa eenyu harka jira yoo jettan warqii harka jira. Hin ammaas ba'ee waa'ee akkasii dubbatu kun hin soba. Informeeshiniin eessaaf eessa akka ga'e baruudhaafi. Kana duras beekna otoo naasamiin durayyuu maaltu akka ta'uuf ta'u beekna. Sila kana ta'eef hawaasni kun waliin miidhinii laga waliin lagii yoo jette as baatee furmaata alaatu. Kana hin taane taanan ammas namni homtuu wal biraan hafu. Lubbuun lubbuudhaan deebi'a jedha. Kanaaf ammas hawaasni wanti baruu qabu borus wanti ta'uuf deemu maaliif akka ta'uuf deemu itti yaadaa adeemtu. Firakeeti, firasiiti. Lakki mucaan wallaadha nuuf walqixxeedha jechuudha. Isaaniifis nuufis wallaadha jechuudha. Dubbicha keessa nagalchaa ilaala. Tiktookii hundee jedhama keessa nagalchaa jira. Maqaan isaa eenyunni? Hundee. Hundee ilaalaa galchaa, hundee ilaalaa galchaa. Ati immoo nuuf fiduu dandeessaadha. Ani ilaa hadhaa irraan bulaa bor anu gara biyyaan dhufa. Tikeetii kutadhee amma tikeetii bilbileera nan kutadhaa gara Saawudiin deema jechuudha. Geesse dubbiin akka gidduu keessanitti. Anammas waan inni sobuun qabu duras argachaan ture waan ta'eef amma kallattiin annan yaala jechuudha. Bilbila ishii kallattiin qabu waan ta'eef himuun ayyaala fi akka ishiin irra jirtu laalee sinitti himaa keessatti dhiibee jechuudha. Akkamitti obboleettii kee tiruu obboleettii kee obboleettii gara haadha keetii miti ofi. Haadha kee. Bilbila ishii kallattii yaalaa fi jechaa jira. As deebi'ee bilbila ishii hin qabu jechaa jira. Himoon yaala jechaa jira. Wanti akkasii kun hin hojjetu. Eenyumtiyyuu du'ee du'an sodaatu. Ajjeesnee sodaanna malee duuneen sodaannu kana beekaa yaa Oromoo. Biin gara biraatti deemaarti jabaatu ishii jira. Waan inni jechuudha. Dawwal ishii. Dawwal ifi keenyaa dawwal. Ani illee nama kana dubbachaa jira beekaa fi kanan gaafadha jennaan adawwan malee dubbisaan jiraa jedha. Eega dubbisaa jiraate. Asaafidu karaa tokkoon ani yaalan jira ordofaan jiraani dubbii dhugaa irraa fagaatte kan keessan jireenyaan jaallattanii kan ammoo du'atti kennamte isiin kan keessan jireenya dhoksita abbaa feete haa jaallattu abbaa feete faana qilee haa buutu nu ilaallatu dhimmi ishii waan feete haa gootu kan ishii kan ammoo dabarsitee kennite ati yaalaa jirta qunnamaa jirta. Fidi yoo dhuguma dhugaa micayyoo kanaa dhugaan baasee haa ba'utti hawaasa kanatti nuu miti Mubaarakiif Koppilinkii kuma dhibba guuteeraa waan inni irraa ka'u jala keenya dhabamuu fandeemaa jira. Koppilinkii kuma dhibba guuteeraa meena laalaa warri jala. Koppilinkii kuma dhibba guutuu qaba. Itti bufi. Micayyoon kun nuftee hin qunnamsiiftuu yoo ta'e icciitii guddaa qabdaatu inni afaan keessa du'as kanas gaadhana inni afaan keessa qaqqabattu hin jiru wanti afaan keessa qaqqabachiisu hin jiru tokko du'ee tokko nyaachuun hin danda'amu fidi uummanni Oromoo bal'aa kun asirra taa'ee kadhachaa jira eegaa jirra sossobaa jira namoonni asirra taa'u kun namoota gurguddaadha namoota kabaja qabu ishii biratti garuu kabaja dhabe fidi afaan keessa wanti qabattuuf hin jiru otoo tarkaanfiin gara maatiinis ta'e karaa kamiinis ta'e namni haaloo waliin baatin namni rakkoo gurguddaa walirra hin gain fidi asitti wanta afaan keessa qabattee yaalan jira akkas godhaan jira nama baasu jedhanii akkasiin yaalin sin baasu isiniifilleen ta'u ishiifilleen ta'u rakkoo dhufa boru otoo boru rakkoon hin dhufin yaalan jiraan hin jiru amma bilbilii asirra taa'ii ol deebii sagalee konna keessa ol deebii asirra taa'ii bilbiliitu qunnami koottu awwaasi asirra jiru uummanni Oromoo na qabeera koobba kanatti sagalee kee kennadhu jedhi asirra taa'ii nu dhageessi sagalee kee ositti nuuf fidi achi gadi buutanii achi shokoshobtanii achi cuqqaaltanii akkas godhaan hin jiru. Ila harki dooluun baree harki anna bare doolitu sachaa Oromoon. Mucaan kun icciitii keessaa qaba hin beeka. Afaan 10 dubbachaa dura. Erga dura dhaggeeffataa jira laalaa jira. Ammallee kallattii yaalaaf yoo silkiin beede deebisee silkii ishiin qabu himoo ishiin qabaa. Kan himoo ishii qabu silkii ishii akkamitti dhabe tokko haa qabadhaa dubbii kan. Isinii galee himoo ishii eessaa fuudhee silkii ishii akkamitti dhabe. Aha. Maal goyoomsuun akkasii akkas nama gochuun akkasii kun maali? Bari takka lama sadi enne bar goonetti agarsiisna bar lubbuu takkitti dhabnee miti obboleetti keenyaadho takka dhabnee miti 16 17 goonetti agarsiisuu dandeenya. Anuti amma obsa bitadheera nama kana gootu. Yeroo atis dhaggeeffadhu isaatis dhaggeeffadhu. Mubeena dhaggeeffadhatillee. Kana booddee obsa fitannee jira nu ga'eera dadhabneera obsa. Digalee sawwan taateef wanni wal kadhannuuf hin jiru. Wanni lubbuu obboleetti keenyatiif nama kadhannullee ishii kadhannuuf illee hin jiru kana booda. Lubbuun deebisna. Nuti immoo
sodaannu yoomillee ajjeesnee sodaannu malee. So yoo obboleetti keenya kana infidditee kallattiin bakka itti gurgurtee yookiin bakka ajjeestee dhoksite sana qatti gootee nu haafittu. Kana hin gootu taanaan maatii ishis eenyumarra yoo namni wal sodaatu jiru namni walirraa garagalu. Bakka nuti hundumtuu kanaan xumurre irraa anis ba'uuf hin jira. Gaaddisaa bilisummaatis ba'i. Egaa artistii fa'aa dhiifama waan tokko qofan dubbadha. Obsi namaa daangaa qaba. Namni gaafa daangarra darbu waan baay'ee ta'a. Kanaaf maatiin yookiin reeffa ishiin arganne yookiin jiraa ishiin arganne waa lama dhabduu gidduu jira. Yookiin duute jedhanii garaan kutanne yookiin jirti immoo jedhanii ija isaaniitiin hin argine. Inni kun tapha hin yaadamnedha. Tapha yoomiyyuu xumuramuu hin dandeenyetti galamaa jira. Mucaan amma haasaa jiru kun haasaan inni haasa'u bahaaf dhiyeera jira. Walittuun argamu. Walittuu hin dhufu waan hin fakkaanne haasaa jira. Inni kun immoo ana bira darbee isin liqimsamu. Sila kana ta'eefiyyuu shayitaana nun godhinaati bilis yeroo koo isiniif jecha barraa nama tumaallaqa nama tokko gaafanne tumaallaqa baasii nama tokko gaafanne baasii kiyya borsaadhaa baasee kabajan ijoollee biyya alabaatii qabuuf wallaahi Saudi Arabiyaan kannaan siin jedhu sobaa miti akka dhumaan nu eegaa sidiin jenne miti akka dhumaan eeguu dirqama qabdu. Nu eegaa sidiin jedhaa jirra. Jecha darboon darbatina. Garaan obsa qabu furmaatan dhabuu. Fayyumti warqiin tunuu rakkoo qabaachuu dandeessi. Rakkoo akkamii? Namni kun dawaa fayyadamaat ija kaameraa fayyadamaa gudeeddii raawwata. Ishuma warqii tanaa daanjessuu danda'a. Akkuma dhugaan tana tanaa dhoskite ishinu kana rakkachuu dandeessi. Kan beekuu qabdan. Namni warqiin dhoskite jedhamu kun bar abbaa warraa jechaa jedhamu kun bar ijoollee dubartoota hedduu mana ijaazatti ija kaameraa fayyadamaa gudeeddii irratti raawwataa waggaa 2 waggaa 3 nama maallaqa isaanii nyaata. Warqumtuuyyuu booda rakkoo keessa galuu dandeessi kana beeka. Wanni dubbii ishii dhooggallee wayin jaanjessee ta'uu danda'a. Assalamu alaikum. Keessa nama siisu warqee. Maatiin nama siisu. Boo danda'e. Kanaaf hin dubbatinaa bilisummaa. Afgaafii walitti hin deebisinaa warri akkasi yeroo nusi galata nabsiisinaa ilma namaati obboleettii keenya jennee asii iyyaa jirra waan tokkotti galtan taanaan kabaja nuuf hin qabdan isinis jarris warqeen isin mucaa keessa dhoksites waliin nuun caaltan jechuudha. Nu kan ifaajaa mube ayyee mube burqaan jira nagamu. Okay. Haasawni jarri haasawu jiru haasawa sirriitii miti. Haasawa dhiigasii baasu osoo hin ta'in haasawa dhiigasii dho'isu. Waan tokko ati amma karaa sirrii deemu jirta. Karaa sanirra si gargaaru, yaadaan si gargaaru, karaa ati hayyama isaanirraa barbaadu sanin hayyama si kennanii deemu. Karaa sanirratti namoota achi jiran namoota sanirratti irra si gargaarree namoota achi si gargaaran goonee yoo baasii barbaachisellee baasiidhaan si gargaarree karaa seeraatiin barbaadanii isiin nama amata 19 oliiti itti gaafatamummaa mataa isii qabdi isiitu itti du'us danda'a itti hidhamus danda'a biyya seeraati seeraan jiraatti bilbila qabdi bilbila san nama bitamee beekama maqaa namaatiin bitame eessa jiraatti inni barbaadama biyya san keessatti dhokottee bahuu hin dandeessu. Saniin achitti akka amma jaan kuni akka namni biroo qaamni jettee akka qophooytee ifiif jidduu isaanitti balaa birootiif qopheessuun ifiif kanin ajjeessa jedhe deemee ifiif du'uu mala soo wanni akkanaa haasawni akkanaa tiktookiifis hin barbaachisu hawaasa durallee ta'anii wanni akkanaa haasawamuun barbaachisaa miti. Isin lachuu qaama tokkoon gam tokko dhaabbatanii waliin dhiiga intalootanaa barbaaduudha jechuudha. Namichi sana barbaaduudha. Dhiiga obboleettii isinii baasuudha. Dhiigni obboleettii isinii dura karaa nagayaa fi nagayaa qofaan isii namitti tanarratti barbaadamuu qaba. Gaaf isiinis ammas rakkoon biroo harkaa qabaachuun mal. Rakkummaan isii harkaa qabduun beeytan. Isiin akkamit jirtiin beeytan. Maaliif waan kana dho'isu jirtiin beeytan. Hubannaan isii bira harkachuu qabdaniiru. Isiinuu rakkoo keessa jiraatte maaliif beeytan. Isiinuu yoo waan kana dubbatte yookaanis waa takka himte ni duutaa yoo jaaniin maaliif beeytan. Akkanuma firraa oriite arra kaatee oriitee wal ajjeesuu eegaltan isiin tunummaanuu yoo
Telefoona si namni kontiraalu jiraate yoo lakkoo akka isiin dubbatu yoo barreessinetti kan nu jiraatan oo beektanii waan isin godhu jirtu waan isin keessa jirtu beektanii isuma tanaa dura soo bayyanoota namni waa'ee suudiin beeyne waa'ee shiftaa suudiin beeyne akkanuma firraan haasawina isiin tunuu waa takka dubbattee waa takka gootee jiruun si itti aantee intala sanitti aantee batti jechuudha akkas faataati hin beektan. Maal keessa jirtiin beekaa dhiifama yaada keessa sirarkatti qabuuf miti yaada keessa sirarkatti qabuuf tokkishana dhaggeeffadhaame nuti hordoffii gochaa jirra hordoffii nuti gochaa jirru guyyaa guyyaadhaan nu harka gaha ishiin ilaa isa kaleessaa kana yaadni ishiin kennite ilaa isa kaleessaa yaadni ishiin kennite koo laandi saaminti noo miccoo'aan cuti jetteeti kan ishiin yaada kennitee dabarte. Otoo ishiin nama yookiin immoo qabamtee yookiin ofii ishiitii saffanamtee rakkoo keessa jirte ta'e zis okee hin beekne hubachuu dandeenya. Madaasi jira ati aara qabda sirriidha ati haasawni keenaaf gala an bakka ati dhaabbatee dubbatu naaf gala maaliif obboleettii yeraan dhaabee ilaala jechuudha dhiiga kiyyarraan dhaabee ilaala bakka ati amma dhaabbattee dubbattuu fi akka ati dubbatu naa gala so anis immoo bakki nan dhaabbadhee jirus bakka kophaati bakki nan dhaabbadhee dhiigasii kana dhiiga miciyyoo obboleettii teetii jiraattus lubbuusiitiin bakka isiin jirtu sanii baasuudhaaf ammas isii tanas bakka isiin jirtu sanii baasuudhaaf carraaqqiin biroo godhamu qabdi carraaqqii sodaachisa ifii walit garagaruu ifii walit duuluu osoo hin ta'in carraa biroo banuufi jirraa jechuu kiyyaan. Burqa yaada gaarii jechaa Wadajo kifama yaada tokko kennee ba'a. Ati maal dhiisime yaada burqaattan deemuudha. Bilisummaa amma bilisummaa fi yeroo si geggeessu maaliif nu dhagaa uummata kanaaf sagalee ta'aa jiru waan ta'eef. Burqaatti kan himuu barbaadu. Burqaatti himuu ka barbaadu. Burqaa waan addaa amma dubbatirraa kaasnee jechuudha. Namni gazzaan Yifruu jedhamu dhaloonni isaa haxaa'ee jireenya dabra biraan ta'e ijoollee keenya ijoollee Oromoo Shawaa keessa jiran hedduu isaanii daawwaa fayyadamaa ija kaameraa fayyadamaa yakka gudeeddii irratti raawwata jaanjessee waggaa 2 waggaa 3 itti fayyadamaa jira. Kan ulfaanii ulfafarraa baasutti miidhaman jiran kan du'anii sana durallee dhabamsiisee jira. Warqeen tunillee immoo ijoollumta mana ijaazaa keessa namichuma kanaan to'atamanii jiran keechannaa barreessan jiran dubbachuu sodaatanii. Warqeen maalidha dhangalattee gasii irratti yoon akka malee dubbadde waggaa torba na adabsiisa seerri biyya kanaa itti dubbatteetti. Eegasii booda na adabsiisaatti. Asii gara biyyaa ogaatti si gargaartifna hawaasa kee uummata Oromoo bal'aatti gargaartifna hin dhoksinii miira sodaa qabaachuu dandeessa dubartiidha rakkina baay'ee sodaachuu dandeessa keessa nu barreesse jechaa turre. Obboleessi illee as jira malee akka ishiin itti jirtu beekuu baachuu danda'a. Ijoollee hedduu waggaa 2 waggaa 3 booji'ee fuudhee bakka bakkatti nama jiraachisaa jirudha namni namarraa dubbataa jiru kun. Handuuta jedhan tana bichaa osoo hin taane ijoollee hedduutti taphataa jira qabaataadha. Qabaataa guddaadha. Ari haasoo si tokko keessa haasoo tokko keessa ani qabxii butadde beektanii akki jette gaaf tokko deengattaa takka akki jette yoo if qabsiisee mootummatti if qabsiisee anis waan kana qabsiisuuf yoo yaale na gargaartanii tajettu takka afaan sii keessaa bee. Ana haasoo sanii yaadadhaa jechuudha. Haasoo lamadaan dhageenya. Yoon if qabsiise yoonin amma fakkeenyaaf mana kanarraa if qabsiise na gargaartanii jette jechuudha. So isiintu yoo if qabsiiftee mootummatti if kennitee dhiiga obboleettii sii tana osoo baasuu jirtuu galte du'aa si dura jira si ajjeefna wal ajjeesu jirra jettanii wanna ittiin godhinaa dallee ittiin godhinaa isii tana akka isiin achi keessaa baatee mootummatti sarka kannattee nutillee gargaarree yoo galtellee yoo biyya biroo jijjiirrattellee micootan dhiigasii baaftee biyya biroottillee jijjiirruufittillee tarsimoo bareedaadhaan haa deemnuu akka dhiini miciyoo tanaa ba'u yookaan yoo lubbuun jiraattes bakka isiin itti awwaalanii jirtu yookaanis dhiini Oromoo birootus shamarran Oromoo biroo ka gurguramu jiru ka gudeedamu jiru ka gurguru jiran dhalaa teenya deemanii dhiiraaf gurguraa jiran. Namoonni waan akkasii dalagu hedduutu jira odeeffannoo keessaan qabaachaa jiru jechuudha. Iccitii tana hunda baasuudhaaf ammoo ifii wal sodaachiftanii ifii waliin baatanii osoo hin ta'in isii barbaannee maali maqaan isaa koonsilaa biyyattii saniitii wajjiinis koonsilaa biyyattii achi jiru wajjiinis hariiroo godhatanii namni bakka bu'ee dhaqee baasiin itti baatee isii saniinis
qabsiisi bakka takkattiif qabsiisi soo gaafeef qabsiifte waan kana ni baaf gaafa baafne immoo biyya dheettus baasaabora sii tolchinee biyya kanaas geessina jennee wa'aada gallee fi dhiiga obboleettii tanaa yoo jiraattes lubbuudhaan yoo duutes dhiiga sii haa baafnu hin jechuun jiraan. Burqaa yaadni kee sirriidha yaada tokkoon qaba dhiifama naa godhe yaadi kee sirriidha jee mubee na dhaggeeffadhu abukaatoon hin jiraa miti dhiiroo biyya sana keessa namni qaama seeraa ta'ee seeraaf falmu tokko hin jiraami. Yoo namni akkasii jiraate maallaqa isaa kaffalamuu malu nuti hin kaffallaa fi namichi abukaatoo ta'ee biyya sana keessa hojjetu yoo jiraate nu qunnamsiisaati namni sirriitti itti dhiyeenyaan beektan nu qunnamsiisaati waan nurraa eegamu kaffallee. Waamicha goone irra guyyaa meeqa nama achi qaamaa qabu warra achi qaamaa qabu ofii jalaatiif wanjalanyaadha. Siigalee nu baqatanii jiru nu dhiyaachuu didani. Dirqama namni tokko dhaqee achi abukaatoo dhaabbatee falmisiisee intinaachuu qaba. Kanaaf isa kana irratti dhiisa. Rakkoo qabaatedha. Mubee bakka keessan na dubbisi mubee keessan na dubbisiiti waan nurraa eegamu Biraaziliin kiyya jiraanis jira waan sirraa eegamu bayi waan nurraa eegamu hin